jedhe sana jechuudha. Kasii galuu qabu. Waa'ee bilookii tokko naasa'inaa wanti sinaa sooftan tokko hin jiru. Okay, ayyera kun qabu. Ila Oraan. Mato, dhaggeeffadhaa dhimmi dhimma bilookii malee dhimmi tokko hin jiru. Ragaan qabaan immoo. Ragaan koo kunooti la. Mucaan kun viidiyoo irratti hojjete hunda keessaa wanni inni gimaatam naan jette jedhee himate yoo jiraate nan qaxxaamaa fi afidu hin jiru. Ilaala kuno tokko viidiyoo tokko sin affeera. Ilaala. Dubai ke sana ada movie. Rabbi wal tunu afidu. Rabbi dunia ra jiran ne. Lala. Gema tam nan jede jira. Bloki ke sana baatu tanan jede. Dhageessani bloki ke sana baatu tanan. Undi sarramni. Haala kiyana takkala godhe. Nabaafta mo nan baaftu bloki ke sana ko rabsu ta malee video hunda qaba. Bube. Ini gale. Bloki malee rakkoon. Waa'ee gimaataa miti. Qoy. Rakkoon sa bloki ke sana baafta. Si arrabseen obbaasisaadha. Kuno fadis kuno bakkeri kuno. No. Dogongortee jirtu. Asamaan billaahi arraba koo shaadaa dadhabsiisu jedhu Mubaarak. Jedhi. Orang koy. Gimaatam jechuun maal jechuudha ara Ingilif afaan Amaaraatiin Mubaarak wallahi naa qaxxaamtadha Mubaarak. Gizee meeqanaa jette? Anta akka dhagaara wata jajaatu. Oy Khalid. Bona dai akka nama wallaalaa tokkotti jaarsummaa dogongora kan qabu isin maaliif hin jedhe namni gaafa jaarsummaa dubbatu jalqaba araaraman feetaa nama gaafate akka seera gadaa Oromoottis akka seera fedhetti yoo ta'e eega araaraman fedha jedhee namni jaarsummaatti seena malee osoo fedha namicha salaan gaafatin akka kanaan jaarsummaa jedhamu keessatti dogongora. No abdi akkasii miti ila abdi inni of folchi nuti kan nuti barbaannu nagaa barbaanna mucaa mana cufii kootu gaafa wanti hin jedhee gara nagaamee fi meemuuti qabadha Ahmad meemuuti qabadhati dabaree siif kennina ni dubbatta meemuuti qabadhu ila abdi maas garee fi sooroon an dhufu achi keessa jirtanii mee waan rakkoo mucaan kun si balleessa waan Mubaarak si balleesse mana bana Mubaarakinis ni gaafa naasillee gaafa nagara na koottuudha isaan jidduu diinummaadhaa miti kan isaan jidduu jiru Oraan inni si yoo taate manuma dhiyeenyuma kana nama mana Mubaarak keessa jiru nama wajjin kolfanii wajjin taphatan namni walitti bu'a yoo maalillee kataatu taate jechuudha. Walumaa galatti amma wanti nuti barbaannu Mubaarak waa irraa fuudhee akka hin qabne mucaan dubbatee jira akka waan jenneen illee jecha gimaataam naan jedhu kana yoo ka jedhu taate tarii qoosaafillee jechuu danda'a dhugaafillee jechuu ni danda'a rakkoota akka hin qabu jechuudha. Oraan dhimmi jechisaniitii fi dhimma gartee bilookii kunillee silaa hagas haadha waa jechisiisanatti hin fakkaate tarii namni miira keessa seenee waa jechuun inuma danda'a. Walumaa galatti amma wanti nuti godhuu qabnu sagaleen kiyyan dhagamaami. Yaa Mubaarakiin illee yoo taate obboleessa keenya mucaa kanallee yoo taate obboleessa keenya namni bilook nama godhuu hima danda'a. Mana kamii mana ofii keessaa fakkeenya Oraan bilook na godhuu danda'a Mubaarak bilook na godhuu danda'a. Fakkeenya naa Mubaarak yeroo dheeraa asirraa wal'aa ture tarii dhugaanuu walaa dhoonu sobaanuu walaa dhooynu mana ofiitii bilook na godheetiin ture jechuudha. Anis mana kiyyaa bilook godheetiin ture jechuudha. Yeroo nurra darbitee gaafa miira keessaa ba'eenis gaafa miira keessaa ba'e bilookii walirraa kaafnee akkuma duraanii waliin deebinee waliin kolfinee wajjin taphanne jechuudha. Abbaan mana ofiitii bilook nama godhuu mirga qaba. Garuu jechoonni adda addaa obboleessi keenya Oraan akkuma reefsiin jechaatiin ture oma fedhellee yoo taate abbicha dhimmaa sanii waa jedhuudhaaf achi bira darbanii haadhaa waa jechutu garagara. Ati saada qabda anis saada qaba inni saada qaba. Homa fedhee yoo taatu taate itti gaafatamummaa arrabaafis ta'u gochallee ta'u namuma santu itti gaafatamummaa qaba malee bakka itti darbanii haadhaa waa jedhan santu xiqqoo nutti dhagame. Ani wallaahi osoo Mubaarakiin qofa arrabsaa jiraatte akka barbaadde godhaa jiraatte yoo dhufee si ala taa'ee kolfee deeme malee ol seenee dhaabisiin hin jedhu. Waa'ee miidiyaa kanarraa nan beeka akka gaarii garuu bakka haadhaa tanatti nutti jabaata. Oraan atillee haadha qabda. Mastaratillee haadha qabda. Anilleen haadha qaba. Yoo addunyaarrallee jiraatte yoo qabrii keessallee jiraatte haati namaa tun kabaja qabaachuu qabdi. Yoo addunyaarra jiraatte haadha tantee tanaaf kabaja qabaatti. Yoo addunyaa kanarraallee deemte sababa kan keetiif haadhaa waa jechuun namatti ulfaata jechuu garaa qabrii keessa osoo jirtu. Kanatu nutti ulfaate. Walumaa galatti. Bona. Apa mucaa kanaaf weessan dubbanne. Dabalina, 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 dabalina,
Mata radio kan bona. Obboleessa meeti kootu namni si dubbisan jiru obboleessa umuutu godhadhume Khalid bira jirtaami. Khalid be kan mube ko gaate amma fakkeenya qabbiisa Malee wanta isa kana dhujuu mube yeroo tokko kanaadhaan miti ofirraa dhuguu. dhiifama gochuuniif dhiisuun mirga keeti garuu sababa wanti inni sababa inni si arrabse sababa sana qofa barbaades. Yaa sanumaaf mee mubee kiyya miira keessa seenini habiibii kiyya. Khalid Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Abdi yoo larkisaanii ijoollee. Abbo mubee illee nurraa dhufe mubee boolla dara yaagi. Bona mooditana na dhiyo dandi. Lakkoofsa tokko barreeffadhu. Namicha jira rasin warra balka wanta irratti. Moolaana ni jedhin. Yaali. Sharafuddin immoo anaas fararraa akka isaa muuji malee minni nu waan ta'e. Inni hojii Ol harkisaanii warri mudeetara qabdan. Mubee ol harkisa mudeetara qabdan maa? Doktor Abdiyye mube Doktor Abdiyye ol galche. Naaf kennu didee barnan kennedhe. Orang yoo jala jiraatte lakkoofsa tokko. Lakkoofsa tokko barreeffadhu ooran mee koppiliingi godha harkaan taaptaa godha amma ta'u shabakaan akkanaa hin qabne billaa aleekum. Sin dubbisa yaa buleetti duubatti keessaan na dubbisetti si argee bir kalaas komantii jala deemte mirreesse. Dhufeera ooran kalaas bakka. Okay dhufnaan hin gaariidha. Ol harkisaanii warri mudeetara qabdan. Seenee jira bar keessoo jira garee. Seenee jira? Ayya rakkoon qabu taaf godha amma ta'u. Sagaleen kiyyan jiraami amma ta'u. Wallahi ni turkii dhanatti fakkaate kinna qabee jira. Ooraan. Wayye. Baga nagaan dhufte. Okay, galatoomi. Ulfaadhu anis mana banee kabajaadhaan atiilleeni mana cufii mana kan kootitti kootu siin jedhee mana kan kootitti dhufte ulfaadhu. Namni mana illee dhufe. Achumaan miira aarii keessa bee achumaan aarii keessa galee jechuudha. Sana malee waa takka hin jiru. Na bira jechuudha. Miira aarii keessa asumaan hin dafee galee. Kanuma. Miiruma inni bilooksi godheef malee waan biraa jechaanis yookaan gama biraatiin namni karaa adda addaatiin gimaataami naan jedhe. Bilookii isaa ajaan qabu. Gimaataami siin jedhe jechuudha. Okay. Mee Khalid kana malee wanti inni siin jedhe wanti biraa yookaan wanti miira keessa si seensisee jechuun bakka irra baasaniinis si ga'ee tanuma moo waan biraattu jira. Sanaan booda yoomiin dhagee achumaan hin bilookiidhaan deeme. Okay. Akkaawunti tokkoon biloo kana godhee akkaawunti kaniin irra sheeris godhettee reeffa waan tokko kaastee turte sunoo akkam. Inni dhugaan. Kun abdiin kun ragaa jechuudha. Hanga gastiin seenuun inni jechuudha akkana sheriin irra godhu waan isaan wallaala. Yeroon gadhaa'u bilookii jala jira. Hamma sheriin irra godhamu amma yeroo gadhaa'u bilookii jala jira jechuudha. Kun amma inni kun tuttuqaa kottuu ofitti jedhee na waamuu isaati laal. Ni galee. Andeemee maquma isaayyuu sammuudhuma keessaa iyyuu balleessee jechuudha. Kuma isaa dagadheera. Koppiliinkiin godha yeroon gadhee bilookiidha. Akkaawuntii tokkoon waan isaan beekan.
kanuma isaan Kabilook si muka godhe lama. sanii inni sirra sheer godha moo kabiraatiin sirratti sheer godha? Kabiraatiin isa bulookii sana sheriin irra gochaa oola. Hayyee uummata keenya Mostar sagaleen kiyya dhaga'amaa? Okay, wallahi ana shabakaan naqabeetiin jiramee taaptaafis godhaadha. Ajara keenya asirratti wanti isin beekuu qabdanu ana Mubaarakis obboleessa kiyya mucaan xiqqaan kun sinaa obboleessa garuu wanti keessatti xiqqishuu siin alaalessee akka gartee gara mana kanaallee nu fichisiisu nu taasise ilmi namaa hima nama arrabsa Mubaarak illee numa arrabsa rakkoon qabu mucaa illee na arrabsu garuu bakka haadhaa tanatu dubbii jabduudha jara keenya bakkeen haadhaa tuni namni haadha hin qabne hin jiru tuunka garaa qabriitis qabu kan addunyaa irraatis qabu namni haadha irraan dhalanne hin jiru gaafa gartee jecha hamtuu haadhaan jedhan ta garaa qabrii keessa jirtu miti ta addunyaa tanarra jirtu namni nasbeen namaa dura badduudha filata kanaaf keessatti dullaalatee mee garam koottu mira kuma kan kee kanaa si agarra miidhama kana si ga'ee miidhama gartee bakka kanaa si qaqqabsiise si ilaallaa gara kana koottu jecha jedhu irraa'ee mucaa kana gara na finnee isin warri asitti argamtanillee mastarfaatis shooddeen abdiyyeen akkasuma namoonni as keessa jirtanillee galatoomaadha. Ijoolleen tu walii obboleeyyanii Mubaarakillee obboleessa guddaa mucaan kunillee obboleessa xiqqaa namni miira keessa seenu miti namni miira keessa seenee homa waliin jedha waliin jechuudhaa miti ilmooyyuu walirraa ajjeesa namni hadha ilmaan ganda takkaati ilmaan abbaa takkaati abbaa waan fedhallee yoo ka waliin jedhamu taate jidduu namaatitti hima nageenyi bu'a kanaafuu obboleessi keenya ooraan ani waan takka'uu badii isaa biraa kaleessa waliin hin qabnu mana isaa keessaa gimaataam jedhee ganna darbee na bilookee akkaawuntii biraatiin narratti sheer godha ofii garuu akka waan sababa na barbaadu jedha kana malee waan biraa hin himanne mastar mee osoo mubee waan gaafanne waan biraa waan gaafannu qabna ree mucaa kana sinas akka manguddootiin na bira raaddaa kaa jira keenya harkaan itti haftaan kokkariin godhamma ta'u. Yaada gaariidha. Asirratti wanni jedhu dubbataa jiran ifaadha. Ijoolleen kun onneen isaanii qulqulluudha beektaa. Yeroon kana siin jedhu uumama bicuu fi balaaleffatu. Akkasumas immoo amma yoo dhiifame sasumaan dhiisu jechuudha. Si galee amma mubeenis achirratti jibbaa biraa yookiin argisiisuuf calaqqisiisuuf osoo hin taane akkuma namni kamiyyuu koomentiin taane ilaalee yeroo baay'ee mubeen obsan qabu karakkaraatiin biloogiidhaan geggeessaa wantoonni akka kanaa isaaf amalaan yeroon fooloo 2030 kaasee suman jalatti guddatee nufi as ga'e. Kana jechuun maanni isaaf amala ta'eera. Moorri mubeedhaan wannan jedhu maanni beektaa amma turtii yeroo muraasa keessatti yeroo haariin sun namarraa galee amala siitingii keessa galanii bilookii sana baasanii dhiifama namaa gochuu jira miti rabbinuu dhiifama namaa godha. Amala akkasii haa barsiifatu mubeen kanuma inni ijoollee kana kanatti mufachiisu malee yeroo baay'ee mubeen addii kanas waan nama miidhee jira hidhee yaaduun. Adoon yeroo tokko yeroo jira yaada kaasuun illee nan nagahaanii. Bilookiin godhee wantoota akka kanarraan kan hafe waa biraallee mubeen asirratti miidhaa guddaa geessiseera jedhee hin yaaduun. Si galee soo kanaafi akka yaada kootiitti obboleessa koo Mubaarakii wannan naamu tarii amala akkasii barsiifachuudha. Kanarraa kan hafe ijoolleen kun immoo tarii kun immoo jaalala yoo dheeta fudhachuu hin danda'an haadha dhaqanii haadha xiqqoon inni kun gaariidha jedhee naman waan hin fudhadhu na beeku ijoolleen kunis akkaanii haati namaas haati kan kooyis akkasiin hin tuqamne nan barbaada kana jarrisiin beeku. Ijoolleen kun immoo akkas bilookii nu godheedha yookiin immoo maaf akkas nu godha yookiin bilookii nu godha waan jedhudha inni komii irratti kaasuuni addii kana bakki jarri haadha isaa tuqan isa balaaleffachiisuu danda'a. Bakki jarri akkas jedhanii mormanu garuu jaalaluma qabaa isaaf qaban yookiin namni tokko nama jaallattu jala teessee hordofuu barbaadda miti hima. Kanaafi akkas dhaqee ijoollee kanatti addii kanatti mufachuu dhiisee moora asirratti hunduma jaraatiif iddoonnoo utuu dhiifama godhee fi isa jarri isatti mufatanis isatti mufates hafootu hidhee fi bilookii jala jiraatan illee isa qofa otoo hin taane hiriyoota isaallee waliin jala jiran maaliif manni kun asirratti cufamee gara mana biraatti darbuun isaa gaarii miti si galee
Fakkeenyaaf Ooraan achi jalaa bahee gara mana Abdiitti ba'a taanaan Abdiin achi jalaa bahee gara Doktor Abdiyyeetti darba taanaan gara Kaaliditti darba taanaan faayidaa hin qabu jechuudha si galee kan barbaadame haati sun tuqamuu dhiisuudha miti kaayyoon kanaadha. Kanaafi haati kun immoo kan tuqamaa jirtu sababni maanni yoo jenne bilookii sana yoo ta'e achi jalaa yaaseetu dhiifama godhee araarri bu'ee waan jiru qaba itti fufaa. Akkuma haadha keenyan gadda aartee Ahmadiin mucaa waa tokko as galii kan hin qabne haasaansaa hadha si galateeffatee boru nama qeequ mana koo keessa taa'e nama na arrabse gaafa inni footoo kee gaddeebisee si arrabsu kaasi hin jedheeni. Kaasi ammaa tattamaan hin jedhe mana koo teessee masa sharafuddii arrabsu miti kunoo ammaan anaaf inni wal loltaadha. Ati hin gadda ofii keetii nama haadha koo tuqee dhiifaman godhu jedhee nuun jettee garaa nu raaftee amma immoo dhiifama godhee bilookii keessaa baasee lamin shii mataa isa dibanyin oggaa tokko dhaqee na arrabsu amma an tolaanii miti kunoo seettani maalaan jaarsummaas hin taa'u jaarsummaas hin barbaadu waliinuu taa'ee deeqa tokko argamuu kootti nan gadda kabaja boonaatiif an dhufe kabaja uummataatiif an dhufe waliinuu hin taa'u kana wajjin hin danda'a haadha koorraa narraa dhaabaa haadha koorraa dhaabaadha haadha koorraa dhaabsisaa haadha koorraa hin dhaabsiftanu ciao bakka dhageessan hundi keessan mucaan kun har'a raakaatti haadha kootti bu'a taanaan ofirraan dhorgansini jedhe keessan tolaanii miti dhaggeeffadhaa. Ansi dadhabinaa mube yoon achitti bakkatti jirtutti yoo si hangaafa sun dhaggeeffadhaa. Maanguddoonni sin ergaddes bagan sin ergadhe boonaanis abdiyyee shoddee abdii dedoo hundi keessan iyyuu anas sin ergatela anatu haadha koorraa narraa kadhaa jedheen sin ergadhe mucaanii sodaa se'eera kan abbaa ture sodaadhu isaa miti kan isaa ol naarrabsaa turan oggootaan danuudha haadha kootti deddeebi'e mucaan kun haadha koorraa narraa dhorgaadha ilaa yoo malqiyaamaa bilookii keessaan baatu wallaahi hin baatu haadha koorraa immoo sin dhorgaa miti sin dhorga mese yeroo tokko meedii hamaa wajjin haadha koorraa sin dhorga sodaadhee yookiin muwaa biraan se'e kabaja uummataatiif an dubbadhe dhiisi mubaarak qoy sila dubbii fuunee dhumne miti nuu kennaa yeroo tokko maastar dubbatteetta oraanati muyitii qabadhu ilaa karaa mirajjaal waahid karaa wanti dubbattan hin jiru ilaamee wanni ni naan jedhe hin jiru dubbanni tokko hin jiru mubaarak qoy wanni ni kan gimaataa mittiin jedhe afidu mana kootii nama bilookuu mirga kootii mana kootiin tiktookiin gaafa bilookii namatti hojjetee kennu maal taatan lafummaan hin jiru an waan jennee Oye oraanatti dhiisi amma dubbiin jaarsa jira miti yoo nuti uffattan malee dubbadhaa sin hundinuu yeroo tokko dubbanne kana maastar dubbate miti abdiin isa kee jira sila kabajaan akka walitti qabamne yeroo tokko ibsamu dhaggeeffadha arganu dubbanne kana yoo dadhabne walitti deebi'uu dandeessu tokkoffaa jira keenya gaafa seeratti dubbannu walaa oraa mubaarik kenne ijaaneen dubbannu dhugaa jirtu dubbannu ana akka kootti mubaarik foloorsii na caaluu danda'a oraan foloorsii na caaluu danda'a yookaan foloorsii naa gadi ta'uu danda'a namni tokko dhufee shamaras ta'e dhiiras ta'e yaadan hin barbaanne yookaan ajandaa irra jira yoo dubbate bilookuun mirga kootii muuyiti gochuun mirga kooti mafteeno miidhaan kan kooti jechuudha haqa dubbanna gaafa dubbannu jara keenya sini galee haqa dubbanna ija laalle haqa nuti dubbannee bakka nuti dhiitti dubul muuyiti gochuu danda'a biloo gochuu danda'a biloo godhe miti fakkeenyaaf inni immoo oraan aare dhaqee arrabsi maa biloo kina gooteedhe jecha sanaan jettee taa'eedheera erga jecha sana jedhee haala arrabsuu hin qabnu nu hunduu haadha keenya hin jaallanna hin kabanya kaan haadha namaa biyya duuniyaatti kan keenya biyya duuniyaatti rabbi umurii fadeessu isa biyya duuniyaan jedhe immoo rabbi irraa mataa godhu walumaa galatti bilookii kanaan booddee maastaratis ta'e boonaas ta'e nama yaada keessan faallaa dubbatu bilookii godha. Abbaan barbaadan immoo haalan tuqinaati wal arrabsaa. Mubaarak gimaatam yoo jedhe boonaatti balleesseera oraanitti balleesseera bilookuu qaba kanaan gimaatam etuu hin jedhin. Isa kana mubaarak bira miti dhugaa dubbanna. Oraanis immoo bilookii sana hidhee bilookii bichaaf utuu mubaarak gimaatam etuu hin jedhin dhaqee haadha arrabsuu qabu. Utuu mubaarak gimaatam jedhee dhiisuu qaba malee gimaatam haadha keetii jechuun qabu inni saadha qaba waan ta'eef. Zari lacheen akka kiyya takka ulaalma kooti badin arge mubaarak isi gimaatam yoo jedhe badiin kan mubaarak oraan immoo raqee kana irra dabarfatee haadha arrabsuutti badiin kan oraan bilookuun immoo mirga mubaarak kana dhugaa jirtu dubban yoo isaan taane akka barbaade bilookuun Nuuf kulchaa yaada eebbifamaadha galatoomi Dooktor Abdiyyee yaada mubaarakii wal qabateen kana boodan dubbadhu waan tokko qofa ifa isinii godha waan dubbadhe irratti waan hin gaabbetu jira wannan gaabbe waa biraa miti kaayyoon isin deemaa jirtanuuf araaraaf seetan akka araaraatti dubbadhe isa beekaa bakka beekaa kaa'ee
isa daa'ima yookiin immoo isa ijoollee bakka ijoollee kaa'een dubbadheen. Kanan kana godheef immoo situ balleessee caalaa mu yeroon dubbadhus mubeen eeyyan haati kan keetu qamuun si mufachiisuu danda'a. Inni kun hin ulfaataa. Garuu immoo gara fuulduraatti karaa kamiin dhaabuu dandeenya nageenya buusuu dandeenya waan jedhu achi jalaa baasee yookiin dhiifama gochuu fi waan jedhu yaada araaraati kanan dubbadhe malee murtee badiitii miti yaadde araaraa immoo karaa sanatu nagaa buusaa waan jedhu. Maastar siingalle akka siingalle bareera. Naaraasaa mitiyan haadha korraa dhorgaadha. Siingalee ammala haadha korraa dhorgaa ana arrabsu ammas taadha kunoo. Idimee tokko. Kan jedhama. Amma gaafa lubbuudhaan jiraadhu tokko sirraan boomu baay'ee yoo kanate. Oran aboomee walaa kabanyu kaa oran. Sanuma dhaggeeffadhaadha. Mee wal kabanya ila oran mutu kada badda amma ila mobeellee ana namni yaame oranes namni yaame. Mubarak jalga. Mee Ahmad mutu kada. Bona wale. Malaysia. Bona. Waa Malaysia mee Ahmad mutu kada. Ifama. Waan balleessuuti godhu ana oreetti waayima. Oreetti waama qoya. Oran nagifadhu balleessu kee wal jaalna. Mubarakii nama muutu walitti bu'i haadha Mubarak na rabsin. Sigalee sin jaaladha sin kabaja. Sigalee amma fete wala rabsaa rakkoon qabu. Haadha Mubarakii na rabsin. Maaliifi haatu Mubarak haadha geeti. Haadha keessaa baate deebitee rabsuun rakkoodha. Mubarakii nama fete yoo rabsite rakkoon qabu. Inni tokko fa'aa immoo jamaa warri waa dubbatan jaarsummaa jechuudha. Mubarakiin illee hin deeggarinaati horee illee hin deeggarinaa dhugaarra deema. Sigalee hundi keessan haasaa barachuudha. Waan dubbannee nagarree baay'ee la Ahmadin ila miira keessan seenini ganaa dubbachuutti jirra. Ganaa dubbachuu jirra. Nuti gamanaanis obboleeyyan keenya eenyurra dhaabbannee dubbachuu hin dandeenyu. Atis mee jiddumaaniin muutu nu godhadhu. Dubbii kana abdiyyeefa wajjin fuunee finnee mastaras nu bira jira. Walumaa galatti wanti nuti barbaadnu Mubarakiinis yoo taate mucaa kanas yoo taate jidduu isaanii gaafa laallu wanti isaan jidduu jiru hin jiru. Wanti jidduu isaanii jiru yoo ka jiraatu taate wal quuxeeffachuu waan jedhamu tokko mana san keessaa biloo kana godhe jechuun akka mana ofiitti ilaaluudha yoo taate maleeni waan nama arrabsiisus hin jiru jechuudha. No. Bakka sanatti boona dogongortee jirti. Bulookuu miti dhaggeeffadhu mana isaa. Tiktokii dhumaa yoo inni gubee ankara sanaa waa'ee mana isaatiin na bulookuu miti. Arraba ni gimaa ta'amin.